Roza sababa badee maaliif bilbilan kan kaafne dubbatee jira. Maaliif bilbila akka kaasuu dhabe maaliif samuun akka bade sodaatiin isii yookiin hamaatiin isii amree taatee jirti jechuudha. Rabbiin rahmata isii haa godhu. Abbaa Roza asirratti yoo hin roozantii yoo mucattiin tiyya yoo hin deebiini baqqayaan jechuun keessi isaa abdii kutataa jira. Haala rakkinni isaa himataa jira. Isillee yoo viidiyoo kee dhageeffatte rabbi si hasabbarsiisu jechaa jira jechuudha. Dhugaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun jirtu naga keessan fayyaa keessan isin jecha. Akkuma viidiyoo isaanii argitanitti namoonni hedduun waa'ee kaleessa taatee kaleessa gadhiif kaleessa galgala na fakkaata. Abbaan Roza wanni asirra online irraa badeef wanni isii soquu dhabeef illee sodaatiin isii amrii erga taate yookiin hamaataan isii sun amrii erga taate taaziyaasan dirqama taa'uu qaban jechuudha. Namoota hedduu garaagaraatti illee galateeffaa jiranii bilbila isaa kan kaasan jedhan dubbatanii jiran jechuudha. Gaafa kana yeroo kana rakkinni isaanii hundeematanii Rozaan dhuguma yoo viidiyoo keenya kana dhageeffattee as deebitee hin jedhini mucaan tiyya akka hin jirretti beeka jedhanii dubbatan jechuudha. Jireenya lafa kanarra namni dalagu malee akka hin jiraanne rakkoo isaanii hundumaa zirzir godhanii obsanii jiraata. Waan qabu siin ta'a waan qabne siif hin ta'u. Ana asirratti maal jechuu barbaade isinitti fakkaata. Abbaan ofii haati ofii caalaa wanni namatti ta'an hin jiru. Abbaan fedhee maal taane abbaa manaa ofiiti. Gaafii kanatti ta'e gaafii guddaa kanatti ta'aa jiru. Mucaan abbaa warra Rozaa suni magaalaa Jarman jiraa fi Faransaay jiraa Jarman jirana fakkaata. Namni kuni erganiitiin isaa kun dhabamte maaliif feemasoota hedduu beeka. Keessattuu namoonni biyyoota Awurooppaa kana keessa jiraatan feemasoonni yaada jedhan malee wal beeku. Isallee haadha isaa amrii jala taate rabbi rahmata isaa haa godhu. Garuu waa garaana nyaate keessa hedduu garaana nyaate abbaan Roza soquuf gaaf qabeenya guddaa balleessaa jira. Yaani ilaal ani waan qabu siin ta'a waan hin qabneen ala siin ta'u. Nama dalagachaa jirudha. Gaafa ka dalagu kana harkaa fixate booda abbaan kee kuni maal ta'a? Roza yoo viidiyoo kana ka abbaa isillee ka dhageetu taate keenyallee ka carraa ka dhageetu taate jireenyi biyya kanaa jechuudha. Jireenyi biyya kanaa baay'ee ulfaata. Gaafa ka qaban harkaa fixanii jedhanii bakki seenan takka hin jiru. Atarra yookiin mallaqas dhabdu nama maaliif dhabda? Haadhaqsi guddifte san maaliif dhabda? Mallayni hin dhabama bar. Mallayni hin dhabama wallahi. Akka yaada namaaf hin ta'u. Akka barbaade hin taatu abadan. Garuu mootuyyuu maaliif kana hiyyaan abbaan kiyya kuni borta qabu tarkaa qabu tana fixee booda hoo maal ta'a? Baqa wanni kun sitti dhagamuu qaba. Wanni kun namatti dhagamuu qaba. Dhugaan isiniin jedhaan hedduu takka gaaf inni yookiin si soquu danda'u yookiin si soquu yoo danda'u gaafa jedhe harka isaa keessaa bakki deeman kun lafti deeman kun manni bulan kun fakkeenyaaf yoo mana algaa bulan guyyaatti hanga baaftu asitti nyaata jira dhugaatii jira tiraanspoortii karaa kanaatu jira. Maaliif sitti hin dhagamne Roza? Sitti dhagamuu qaba. Akka aaraniin ta'a. Akka aaraniin wanni hunduu sirraa'u. Yoo obsan duraayyuu guddama obsitee duraayyuu guddama teettee maatii warra fakkeenyaaf warra jaarsaa sunoo maaf gabbee soquu dide ijoolleen fakkeenyaaf Shaashamannee keessa ijoolleen tiktaakaraa feemasoota hedduutu jira. Jaarsisii sun amma hin beeka. Anu ijoollee feemasoota achi keessa namni hin wallaallan jiru. Ijoolleen feemasoonni Shaashamannee keessa hiriyoonni isaanii Adaamaa kana keessa jiru. Namoota nuti beeynu. Maaliif Roza gama kanaan beeksisuu dhaban? Eersisii sunoo maaliif gama kanaan dubbatuu dide? Maaliif miidiyaa guddicharratti nu bichaa warri cuucin maaliif jalaa baqa xufuusu warri jedhaman sun warra akkasiiti jechuudha. Maaliif kanneen itti himatuu didan?
qabeenya ofii kana balleessanii borhoo rakkina hoo fakkeenyaaf horii qabaatan horii gurguranii yoo qotiyyoo qabaatan yoo saadaaltii qabaatan gurguranii yoo midhaan qabaatan gurguranii xaraganii mucattiin kun yoo har'as bahuu dadhabde bora baankee maalittaaf haati isii akka isiiti akka ta'e hin beeku malee dhiiga qabanii dhugaadha nama guddaadha dhiigni gisee tokko oli gisee tokko gadi isinin jechuu barbaada yaa jamaa dhugumatti du'aayi godhaa fi anettuu takka viidiyoon isaanii baay'ee tokko garaana nyaate wallaahi maaliif baay'ee cinqamanii jiran cinqa hangana hin jedhamne cinqamanii jiran nuti waan nuti fakkaama isiitti Rozaan waan itti fakkaate dalayde jechuudha maaliif dursa maatii isii kanaafis otoo akka ofii miidhaa ofiillee otoo beeytu dursa otoo maatii ofii kanaaf yaaddee otoo bakka hin jiraa miti burmaatiin kee kun anaa jedhee rakkoon tokko gaafa irra gahe seenaa natti ta'a wantoota akkasiisan beekuu qabdanii isinin jechuu barbaade yaa ummata kiyya ani walla waan jedhu qabu baay'eeti bakka miira keessatti natti dhagame haasofni abbaa isii sun hedduu takka natti dhagame akka on isii sun akka dhiiga qabdu isiin tunuyyuu waa qabdi Roza maan tunu andam giffiitii dhiigaa qabdi waan qabduun beeku malee waa qabdi namoonni asiin dura baay'ee loltan tokkollee ni jirtan siyaasaa waasanii wantoota akkasiiti fayyaadha hundumtuu beeytanii garuu akka isaan jedhan yoo isin bira jiraattee na dhoysitanillee akka naa galtu jedhan sirriidha hiriyoota isaanii bira jiraachuu dandeetti akkuma isaan jedhan meseejii isaa maaliif kaa'uufii dhabde ani bakka kanaa jira abbaa kiyya na soqin qabeenya kee balleessin yoo jettee meseejii tana keette warri sabrii guutuudhaan du'aayii godhanii fi bakka jirtutti fayyaa nu ta'e ilmoo teennaa jedhaniitiin du'aayii kadhatu isinii galee kanaaf obboleeyyan kee isin du'aayii ma godhaafi dhugumatti du'aayii godhaafi du'aayin takka yoo namoota meeqa keessa kumaatama keessa namni 5 yookiin namni 2 yookiin 1 rabbiin qeebaluu danda'a yookiin immoo isiinuu viidiyoo kan argite yookiin immoo sodaatii kana nageette deebuu dandeetti hin beekamu rabbi nagaan isii hadeebisu hedduu takka nutti dhagame ijoolleen hedduun immoo keessan dhuftanii nagaafachaa jirtanii kanaaf waan nuti jennu homtuun jiru akkuma abbaan isii jedhe bakkuma jirtanitti namni isii jibbuun jiru nama isii jaalatu malee anu sababa Rozatiin namoonni hedduun keessan kana dubbisan jiran jechuudha kanaaf isinin jechuu barbaada hordoftootaafi kabajamtoota kiyya du'aayii godhaafi wanni du'aayii caaltuun jiru nu hundi keenya hordoftoonni isiillee hordoftoonni keenyallee jennee dhageeffanna yoom galti yoom dhufti Rozaan ka jedhutu keessa keenyatti dhagama dubbanna beeka keessa keenyatti incaqamna gurra caqafataa jirra yoom dhufte mucaan kun YouTube isaanii yoom gadhiifama jenne yaadoti akkasiisantu keessa keenya jira jechuudha yaadota akkana kana keessa keenya gaachuuf immoo nuti mootuyyuu wanni goonu du'aayii qofa isii goona bakka magaalota garagaraa keessatti immoo namoonni amma fakkeenyaaf magaalota akka Adaamaa keessa akka Asallaa keessa akka Shaashamannee keessa jechuuf immoo ani hin beeku ka Allahu alami magaalota akkana kana keessa teettee Rozaan hamma ambaatitti abbaan sagalee isii viidiyoo waraabee gadhiisee sagalee abbaa dhageettee califti natti fakkaana miila siifattullee karaa nagaa rabbi si haa'uuf jennaani nuti tanuma du'aayii isinii goona isiniin jechuu barbaada isillee bakkuma jirtutti rabbiin isii bira haa jiraatu sodaatii isiillee rabbiin jannata firdoosin isii haa gammachiisu isillee aanaa isillee firootan isii hundumaa maatii isallee abbaa warraa isillee rabbiin sabrii isaanii haa kennu isiniin jenna ana asumarratti dhaaba isinillee du'aayii godhaa fi du'aayii wanni caaltuun jirtu obboleettiin teennetun hedduu garaa nu nyaattee baay'ee nu cinqitee jirti baay'ee cinqamnee jirra namni gaafa manaa bahu nama dhibu seenuftee yoo galuuf taate bakka tokko deemte seenuftee yoo deebi'a taate maaliin deebi'aanuun ulfaata achumaachitti magaalaa takkatti yoo hin deebi'a jette baay'ee ulfaata tiraanspoortiin nuun ulfaata kana isiniin jechuu barbaada nagaan naa tura baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa
isin jechuu barbaada nagaatti.